waajjira Itiyoo Telekoom bira jirra jechuudha. Kunoo jaarsi kiyya na bira jira. Har'aa maas fakkaatame? Ani baay'ee tokko natti tola. Laa qilleensi wal godhaa jira. Qilleensi baay'ee namatti tolti. Hedduu takka namatti bareeddii bootanii kunoo fooqii gurguddaa dhaabbata Itiyoo Telekoom bira jirra. Itiyoo Telekoom maashaallah. Sila biyyi keenya maaliif akkana hin taane rakkaa egaa rakkoo biyya osoo ta'e rakkoo namaa kan ture amma rakkoo namaa furamee jira biyyi keenya immoo dura jijjiiramee jira ganaa of duratti immoo dura magaalaa qofaan baadiyyaan inni jijjiirama jennee abdii qabna inshaallah kana tasaa sagalee yoo isin dhageessuu didellee anu sagalee isin ol baasaa biyyi keenya jijjiiramee jira biyyi keenya bareedee jira biyyi keenya fooqii gurguddaa akkanaa kana argatee jira argitanii tolaa jirti warreen biyya namaatti hawwitanillee biyya keessanitti akka hawwitan mangistiin biyyattii keenya mootummaan keenya hojjetaa jira jechuun hojii gaggaarii hojii babbareedduu hojjetaa jira. Viidiyoon isinitti tole taanan okey jedhaanii isinitti tolle baannan bira tanaa isiniin jedha. Maaliif jenna waan gaarii waan bareedduu qabannee dhufnee nuti nu boonsaa biyya keenya irraa nu boonsa jechuudha. Akkasii miira mi'a? Bareedaadhaa miti? bareeda. Ani baay'ee tokko natti tole. Waan biyya namaa laala. Inumaa mana keessaa gadi bahaatii qilleensa fudhadhaa daawwadhaa babbareedaa galgala tolaa deemaa isiniin jedha. Gizee tokko gizee baay'ee namni mana keessatti dabbaramee hojiirraa gizee dhufuu gizee dadhabee galuu akkana odoo hafuura fudhatee raftii fudhatee deddeemee isiniin jedhe sammuun isallee waa argataa sammuun isallee dhiyana argataa miti. Wanti ijaan arganii fi wanti qaamanii irra dhaabbatanii gaafa garaagarummaa qabaatan warreen fagoo jiran laalaniiti maaliif biyyattii badee jirti dimlaayitii taatee jirti jedha. Kun immoo dhugaa maaliif halaala waan ta'aniif itti fakkaata garuu dhufanii qaamaan laalan ni galatoomfatan jedhaniiti Noi sagaleen isinitti dhageessisuu haatillee sagaleen sirriitti dhagahama. Kunoo maaliin kun fooqii ganaa ijaaramaa jiru jechuudha. Amma bira deemaa jirru kuni fooqii ganaa ijaaramaa jiru kan ganaa bareedaa jiru itti fufa jechuudha. Mootummaa mana diigaa kolidarii minami warri jedhuuf maal jettaan ati qofa biyya bareechisuu jedhama mire ani akka mataa hiyyatti biyya bareechisuuf hidhannoo mangistiin qabatee deemu kana hin deeggarra biyya kana gaafa akkatti bareedu gaafa akka poostaan bareedu kanatti hundi iska daaritti yookaan bareedu taate daardin bareesitti yoo bareedu taate tole moon tolle mire ni bareeda jennee abdii qabna. Kanaaf jaaladha waan nu jaalanne kana waan nuti tole kana akka isinii toluuf abdii qabna. Isiniin jenna. Gara poostaa amma naannoo Baqqalaa Mollaa jedhamu geennee jira. Naannoo Baqqalaa Mollaa. Baqqalaa Mollaa. Maashaallah. Design isaa akka mana citaatti ijaarratee jira. Kan duraanitti gaa. Inni ammallee kama dursanii jira jechuudha teelichi. Ammallee wanti kan duraanitti naannoon isaa. Garuu asaddasuu hin gaafataa laalama. Dukkan ture irratti duraadhaa wanti wayii fakkaataa jiru. Haa. Wanta akka bu'uuraa uumaa. Amma irraa saaqamee akka bareedu. Dhokataa ture dura. Dhoggaa bar.
Wani tudhoga ifaa tudhoga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbeda kan? Lalu betul sih. Iya, kadar awal itu sih. Balfi naannoo kana jiru jira. Baay'ee tokko nama godhisa. Har'ammoo ilaali jira. Magaalaa keessatti jettee bareeddee marga bareedaa qilleensa bareedduu akka gaariitti tolte yoo agartan asirraa poostaa haynii deemuudhaaf taaskiin isin jibbisiisa galgala deemuudhaaf jechuudha. Amma nu taaskii jibbineet baqaa fura fudhataa hunoo teessoo kanallee marga babbareedduu biqiltuu babbareedduu biqiltuun dhaabaa turanii umriin isaa hagana ga'ee jira jechuudha. Baqa waggaa lama biyaansi biqiltoonni kun jechuudha. Maashaallah gurguddatanii jiranii. Waajjira guddina shawaa bahaa baay'ee tokko namatti tola, baay'ee tokko bareeda. Jirtuu bootaa kana maal jedhama maqaan isaa bootaa Ahmadee irraa karaa poostaa geessa. Gara poostaa Ahmadee irraa gara poostaa achi deemaa jirra jechuudha. Magaalaa teenya akka itti miidhagina akka itti bareedde ilaalaa daawwadhaa. Daawwattoota kiyyaa kabajamoo kiyyaa isiniin jenna. Qilleensi baay'ee namatti tola, takka bareeda. Maashaallah. Sababii miidhaguu magaalaa keenya eenyu akka ta'e beektaa? Eenyu? Abbichuu dhagaa. Abbichuu abbaa malaa. Abbichuu qashtii barii maqaa. Maqallee margatee maqaan isaa kun abbichuutti gaafa deebi'u abiyyi gaafa abbichuutti deebi'u abbichuun abbaa lafaati abbaa biyyaati gurbaa Oromooti jechuu gurbaa Oromoo qaalii waggaa 30 bulchi habiibi. Waajjira godina shawaa bahaa jechuudha. Baay'ee tokko namatti tolaadha. كبري ما شاء الله تبارك الله.